Ani mudannoo baay'een qabu. Mudannoo magooftaatti amaneen jiraadha. Waan ofiin himnu nuti. Isa himna nuti ofiin himnu. Isa nurraa mul'ata. Fellowshipiitu jirruutu Yuunivarsiitii Finfinneedhaa baranne Abbishee hojii iddoo tokko baranne baay'ee nu dura baratteeti garuu umuriin keenya wal qixxee akka hin taane. Fagoo mattan beekachuu fedhe. Utuu jennu mucaa mararaa jedhamutu jira. Baay'ee kennaa addaa qabanne buusii funaanuudhaan tajaajila. Dhugaa yeroo buusii funaanu waan ofiisaaf funaanu isinitti fakkaata. Sossobee isin hirkaa fuudha buusii. Birrii keessa keenyaan immoo gadi buta wantitti. Achi booddee baay'ee nama dubbisuu jaallata. Mooraa immoo 6 kiiloo, 5 kiiloo fi 4 kiilootti baranna. Achi booddee ijoollee 4 kiiloo argeetu buusii itti kennanii dhaabatu. Yeroo dhaabbatan keessumsiisanii itti kennanii afuura keessa galu dhaabbatanii. Achi booddee karaa danaa buusii fuudhuyyuu buusii itti kenneetu nama duraaniin argee beeku argeetu ol kaasee hammatee dubbise. Gaafa dubbisee attam barumsa akka midhee ol jedhu buusiin hin jiru qodaan buusii. Isa qodaa buusii dhabee hin cannaqame gaam. Maaliif koreen isuma gaafatu kaa qodaan buusii ol akkaamee ba'e. Akkuma nama qodaa buusii kennu itti siqeemti attamatti nagaa qodaa buusii argitan. Qodaa buusii argitaniitu hin dhabe. Sagantaan dhumee lafa gadi ba'anii balbala gadi ba'an irra dhaabate gaa. Hunduma namaa dubbisee. Ijoollees na dubbisaa darbaa gaafa dhattee dubbistu nagaadha gooftaa galatu qodaa buusii argite. Qodaa buusii. Hin dhabe achis garuu waaqayyoof galatu qodaan buusichaa dibamaadha ta'ee hin beeku ofii isaan galee argame dhuma. Qabduu deeman jiru jedhi namdu. Jechuun ayyaanuma keessan ta'a gaafa waldaa dhaqu waan ta'eef hin dogoggorra. Korra kaanii miti xiqqoo jechuun dibataan waldaa dhaquu fi waldaa dhaqanii dibamuun garaagaraa. Kanaaf ani mudannoo addaan qabu tajaajila irrattis seexana sifannaan deemuudha. Waamnaan. Kanaaf iyyuu hin qabu. Xalayaa barreessituutti dhimma yaada. Macaafa weedduu caaluu keessaa kottanii xalayaa barreessitanii beektu. Macaafa weedduu caaluu keessaa tiksii wayii fudhattanii xalayaa barreessitanii beektu. Isa macaafa weedduu caaluu keessaa ittiin xalayaa namaa barreessitaniittu isa waa'ee jaalalaasaa. Isaantu dhiyoora jaalalattee deemu. An xalayaa jaalalaa barreessuuf umuriin kun keenya waan ta'eef. Tariitiin beekun warra mana 70 keessa jirru jedhee yoonaasee namoota muraasa jiraas keessa umurii kootti hiriyaa kan ta'ani barreessineerra. Yeroo baay'ee nan barreessitu hin taane naaf barreeffama. Egaa shamarran fakkeenyaaf amma gaafa barreessanii sii fidan immoo sittin tolu deebisuu qabdala. Akkuma namaatti gaafa yaadu jechuudha. An amma akka har'ana ilaaltan otoo hin taane baay'ee mucaa bareedduu tokkon ture. Barumsatti baay'ee qaxaleen ture. Namni xalayaanatti barreessee an fuudhee dubbise iyyuu akka nama kakuu qabutti ilaalama shamarran keessaa yaada kana. Nan yaadadha tokko faasuma sirrii gaafa naa barreessitu diimollee koonaan jettee jalqabe. Ammallee heerumtee ijoollee godhattee ijoolleen ishee sadarkaa haayiskuulii baruu. Haayiskuulii gahaniiru. Kanaaf iyyuu dhuguma dubbisnee barreesseeraan weedduu caalu keessa amma dubbichi dubbii isa sanaa fi isa sanaa miti yeroo sana hubannaa amma gadi fagoo hin qabnu har'as sanumaa. Macaafa weedduu caalu kana ammayyuu gaafa dubbisu barreesseera naa barreeffameera har'a geenyeerra wanti guddaan garuu. Maanni weedduu caalu beekoon waanuma akkasii.
macaafa hedduu caalu kan jedhamutu jira macaafa qulqulluu keessaa. Jechuun gara baayoloojiitti hin harkisin. Macaafa keessaa galee dubbisi. Kanaan dura sitti mee beeku. Hojiirra hojjetu. Milkee. Jedhi Jedhi barreessiteetta jedhi.